dhooftan ofirra fisina agi sandachi kan irra galtaniitti agi bitamtootaaf jaldeemtunni ilmooleen taayyeen dhaltaayee danda'a oromiyaa keessa biqilchuun agisii lafirra badduutti hinduus abdii qaba waaqa wajjin. Tanaaf nam jiran ijjeesina bagumsa nammoo waaqa hin ta'in osoo sila waaqa taate nam ijjeestani ilmoon namaatu dachitan irdiqqoo jira bagumsa waaqa taatan nam hin ijjeesin namni haqaaf deem yoomiyyuu ni jiraata abdii qaba fuuldurri isaa ifaa jechuudha. Tanaaf olol keessaniif bakkaas yeroo sin qabnu yeroo ammoo liivii kana godhu waan isan hubachuu qabdani diinni ololeef osoo hin taane uummata keenya fayyaaleeyyii namoota qulqullicha jaalalaaf mararfannaa qabsoof qabsaa'oo taa qaban garuu ammoo hawaan siyaasaa gad fageennan hin beekne yeroo ebeluuyya du'ee jedhan rifatan qalbiin isaanii cabxu akka qalbiin isaanii hin cabneef akka rifaatuun diinni isin rifachiisuun onne keessa san baatuufi liivii kan taasisee jechuudha haasa diqqahan malee on waraanni bilisummaa Oromoo liivii haasa'uuf dirqamaaf hin qabnu yeroo illee itti hin qabnu kan nutti amannoo hojii malee oduu waan hin ta'iniif dhooftan ofirra fisina agi sandachi kan irra galtaniitti agi bitamtootaaf jaldeemtunni ilmooleen taayyeen dhaltaayee danda'a oromiyaa keessa biqilchuun agisii lafirra badduutti hinduus abdii qaba waaqa wajjin. Tanaaf nam jiran ijjeesina bagumsa nammoo waaqa hin ta'in osoo sila waaqa taate nam ijjeestani ilmoon namaatu dachitan irdiqqoo jira bagumsa waaqa taatan nam hin ijjeesin namni haqaaf deem yoomiyyuu ni jiraata abdii qaba fuuldurri isaa ifaa jechuudha. Tanaaf olol keessaniif bakkaas yeroo sin qabnu yeroo ammoo liivii kana godhu waan isan hubachuu qabdani diinni ololeef osoo hin taane uummata keenya fayyaaleeyyii namoota qulqullicha jaalalaaf mararfannaa qabsoof qabsaa'oo taa qaban garuu ammoo hawaan siyaasaa gad fageennan hin beekne yeroo ebeluuyya du'ee jedhan rifatan qalbiin isaanii cabxu akka qalbiin isaanii hin cabneef akka rifaatuun diinni isin rifachiisuun onne keessa san baatuufi liivii kan taasisee jechuudha haasa diqqahan malee on waraanni bilisummaa Oromoo liivii haasa'uuf dirqamaaf hin qabnu yeroo illee itti hin qabnu kan nutti amannoo hojii malee oduu waan hin ta'iniif kanaaf baay'ee san jaaladhaa baay'ee san dinqisiifadhaallee uummata Oromoo cuftiinu jaalattootaa fi deeggartoota gurra keessa akkisan hin sochoon namoota ammoo FB hin ilaalle uummata keenya jaalalaa fi dinqisiifannaa woboo qaban yeroo ebeluuyya du'ee jedhan rifatan amtuun itti dhagaa warroota akkasii akka biraan dhaamsa hannaa geettan. Yaada gaafii hubannaa waan irra qabdani karaa keessoo FB kiyyaalleen koomenti irrattis taanani na gaafachuu ni dandeessa. Baay'ee san jaaladhaa baay'ee san dinqisiifadhaa.